Maalsa Oromoo Maaqalletta yaa Oromoo Maaqalletta Oromoo Maalsa osoo diinni qe'ee dhufee ilmaan gurraachee osoo diinni qe'ee ilmaan gurraachee Oromoo Maaqalletta. Bakkuma jirtanitti nageenya Rabbii isiniif haa jiraatu jecha dhaamsan tokko kan warra mootummaatiif dhaamuu barbaadus jira. Innis maalidha jennaan dhayyanii dhugaadhaa namoonni hedduun wanti hin beekne wanta hin beeknetti kan miidhaman jiru jechuudha. Yeroo kana jedhu eenyutu wanta hin beeknetti miidhamaa jira, eenyutu wanta hin beeknetti nama miidhaa jira waan jedhurraa taate kaadiree mootummaa isaan kara olii osoo hin taane isaan kara sadarkaa gadiirra jiran irratti dhaamsa tokkoon qaba. Innis maali jennaan kaadireen bilxiginnaa warri ganda aanaa fi sadarkaa gadiirra jirtan jechuudha. Yeroo ammaa waa'ee sooshaal miidiyaa biyya keessaa hordoftanii dogoggora hin qabatinaa. Maaliif jennaan yeroo wajjin deemuu barbaachisaadha. Yeroo duraa humni mootummaa kanaa isinitti cimee isinis dirtu. Yeroo ammaatti garuu humni mootummaa kanaa dadhabeera waan hin ta'eef isa isiniif caalu filachuun isinirra jiraata. Maaliif jedhe fakkeenyaaf ani ilman qabaa, ilma koo qabdee gara waraanaatti geessitan yooniif ta'e ani abbaan kan koo yookaan ammoo ani abbaan isaa sin dhiisu jechuudha. Maaliifuu mootummaan yookaan ammoo gaafas sin beeku si waakkata, ati garuu deebitee harka nama si bira jiru harka ilma abbaa isaa waraana ergitee san keessa jirta waan ta'eef bakki deemtu hin jiru jechuudha. Kanaaf filannoon keeti. Maal filattaa? Maaltu na baasaa? Eessattiin ba'aa? Isa jedhuuf yeroo ammaa mootummaan amma biyya bulchaa jiru sadarkaa kufuurra ga'ee jira. Yeroo kana siin jedhu dhibbaan dhibbatti waan inni itti amanuu fi waan inni ija kootiin argaa jiru irratti dhaabbadheeti jechuudha. Wanti beekamu qabu, wanti namni hundumtuu beeku, wanti hin dabarre akka hin jirretti yeroo duraatiif si miidhuu danda'a, dhiibbaa sirratti geessuu danda'a, si tumuu danda'a, si reebee si amansiisuu danda'a. Garuu amma sadarkaa san irra hin jiru. Sadarkaan amma mootummaan amma biyya bulchaa jiru irra jiru sadarkaa kufaatii irra jechuudha. Sadarkaa harka nama biraatti laachuuti irra jechuudha. Ati bishaan darbaa jiru sin fudhatin. Maaliif sin jedhe beektaa? Ati ilma Oromoo ilma kee jechuudha. Sababa jaallatamuu mootummaa kufarra ga'e kanaaf jecha dabarsitee lubbuu ilma kee xiqqaa, lubbuu ilmoolee keetii fuutee itti kennite. Inni ammoo aangoo ofiitiif jecha teessoo ofiitiin eeggachuuf jecha leenjii tokkoon ala dirree waraanaa geessa. Ilmi kuni waraanee osoo lollee leenjii tokko son arganne biyyootti dabalama jechuudha. Si'iif gumaadha, isa ammoo innis hin beeku. Wanta kana beekuun sirra jiraata. Warri kaabineen bulchiinsa gandaarraa jalqabee hanga sadarkaa gadiitti warri yeroo ammaa ilmaan Oromoodhaa karaa waraanaatti geessaa jirtan jechuudha. Warri eeruudhaan ilma abalu jettanii ilmaan keessan gara dirree waraanaatti geessutti jirtan biliis uf laalladhaa, uf eeggadhaa. Yeroo duraatis ta'u dogoggortan. Yeroo ammaa garuu yeroo dogoggora hin barbaachisne keessa jirtan. Maaliif jedhee yeroo kana keessatti wanti hundumtuu namaaf ifaadha. Sadarkaan mootummaan Itoophiyaa lolee mo'achuurra jiruyyuu maal fakkaata yoo kan jennu taate mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaatti sadarkaa lolee mo'achuu hin dandeenye irratti argama jechuudha. Isa kanaaf lubbuu aarsaa kaffaluun qabne yoo dabarsitee ilma kee kennitu isa mo'achuuf hin jirre tokkoof jecha yoo deebistee ilma kee lubbuu isaa yoo wareegdu maaltu sitti dhaga'ama? Kanaaf uf laaluun isinirra haa jiraatu. Yeroon yeroo maleedha. Yeroo kana keessatti laga darbaa jiru kana keessatti bubbee si fudhatee darbuuf deemu kana keessatti gatteettee osoo qolachuu qabdu itti fiigdee si fudhatee darbaa jira. Kanaaf biliis hin dogoggorin. Ilma kee hin kennin. Ilmaan keessan jabeeffadha. Abbaan ilma isaa dabarsee kennu hin jiru. Kaadireen bilxiginnaa warri gandaa aanaa warroonni aangoo keessanitti fayyadamtanii ilmaan keenya rasaasaaf laataa jirtan irbaanni keessanis rasaasuma ta'a. Isinis rasaasuma taatu. Rasaasumatu isin nyaata. Kanaafuu isa kanarraa of qusachuudhaaf maaltu isin barbaachisa? Ilmaan keenya nama keenya
ilmaan Oromoodha warra saba isaaniitiif jecha gabroomanii gabrummaa falmachaa jiran iddanii rasaasa laata. Kanaaf dhaamsa koo kana waliin sheer godhaa.